Egaan kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Abduu Deeyilii odeeffannoo filannoo Jarmanii ol qabatee na bira jiru tokko isin biraan ga'a. Hanga xumuraatti hordofaa ammoo affeerraa keenya. Jarman nama Angeelaa Maarkel bakka bu'u filannoo har'aan ni murteessiti. Dubartii waggoota hedduuf Jarman bulchite chaansilara Jarman Angeelaa Maarkel eenyutu bakka bu'a kan jedhu gaaffii namoota ture. Gaaffiin kun filannoo dilbata har'aa lammiileen biyyattii gaggeessaniin deebi'uuf jira. Lammiileen Jarman nama addunyaa irratti beekamtii guddaa qaban Angeelaa Maarkel kan bakka bu'u murteessuuf filannoo paarlaamaa gaggeessaa jiru. Daandiiwwan magaalaa guddoo biyyattii Berliin gurguddoon hedduun dorgommii maaraatooniin faayamanii kan jiran waggaa ta'u biyyattiif dorgommii cimaan filannoo akka guutuu biyyaatti filatamaa jirudha jedhama. Baalli dabarsaa kan jiran chaansilariin Jarman Angeelaa Maarkel nama toora isaanii irra jiru Armiin Laasheet dabaluun duula filannoo inni magaalaa dhaloota isaa keessatti gaggeesse sanbata kaleessaa argamaniiru. Angeelaa Maarkel namni kun akka isaan bakka bu'uuf waan dhiibbaa uumaa jiran fakkaatu. Sagalee kennamaa jiruu fi yaadota namoota har'aa hubachuun akka danda'ametti boojuun harka isaanii jira jedhama. Ardii Awurooppaa keessatti jabduu kan taatee fi uummata miiliyoona 60 kan qabdu Jarman dinagdeen ishee haga tokko rakkoo keessa galaa jiraachuutu himama. Rakkoo kana nama qolatu filachuuf lammiileen biyyattii umrii waggaa 18 ol ta'an hunduu dilbata har'aa daandiitti ba'uun filannoo gaggeessaa jiru. Buufataaleen filannoo hundinuu har'aa sa'aatii 2 irratti banamaniiru. Adeemsa sagalee kennuu sa'aatii 12 irratti wayita xumuramu eenyu akka olaantummaan biyyattii hoogganu barama. Waggoota dheeraaf Jarman kan bulchan Angeelaa Maarkel siyaasa biyyaa fi addunyaa keessatti iddoo guddaa qabu. Filannoo kanarratti akka hin hirmaanne ammoo waggaa 3 dura ibsanii turan. Gadaan koo yoo ba'e sochii siyaasa kamiyyuu keessatti hin hirmaadhu jechuun dubbatan. Baay'een eenyutu aangoo qabata kan jedhamu ammoo dhimma xiyyeeffannoo argachuu qabudha jechuun sagalee kennuu isaanii dura sa'aatii 48 dursuun namuu akka of eeggannoon filatu akeekkachiisan. Chaansilarittiin akka Jarmaniif tasgabbii kan fidu akkasumas egeree dargaggootaaf murteessaa kan ta'ee fi dandeettii isaa kan qabu Armiin Laasheet jedhama.